dhugaatan tee barbaacha waan kana jedhaa jirti dhugaasan tukun oti jenneeti waan kana siilaalu malee inni nutti aanee ati nurraa chaanteeti miti bar ilmaan dheedaa cinaachaatti nu walitti aanna bara malee taanaan isinii galee kanaaf habiibii kiyya dubbiin tii jechuu miti loluu miti lolaa miti jechaa barbaadii gaafii salphaati gaafanna sa'a afur jaarsummaa laaltanii namatu dhume moo maanni sa'a afur laaltan sirraa fuunee dhiyeeyyu hin jiru iluu dhiifa mallee naa godhe sa'a afur laallee jedhanii bar jaarsummaan sirraa fuunee dhiyeeyyu abdi Assalamu alaikum daga jirtani me takawa explain isini mira ke sardar abdi hukume mira ke sardar mira ke sabayati jalqaba mira ke sabay takawa warra manguddoti fi warra daawwattoota fi hundumaafuyyuu waa explain isini godheetuma achin jaarsummaa itti fuftani isini galeen ulfaata hawanni abdiin jedhallee dhuguma ijoolleen turu ijoollee ganda takkaati qeedha nama gaddaa fi gammachuu hojii qoodamu dhugaadha nama jarri kun silaa warra walirra lolu malee warra walloluu hin malle dhuga waa hunda walii qaban jechuudhumaaf warra ibidda warra liqeeffatu gara ri'isii kiyyaatitti yoo deebu dhugaa lamatu garaana nyaate anama waa'ee haadha faaxee kanatti dhugaa lama garaana nyaate haadha faaxee tana gaafa dura waan kana fidanii biyya baqaa jira ilmoon natti beela'e kiramana waan kafalu dhabe as keessa waan nyaadhee dhuguu dhabe sibira dalagaa na barbaada hin jenne warra Dubaay dhugaa jara kenna sidii galee eenyumaa haga bahutti namni dalagaa na barbaada jedhan jiru waan akkanaatu jira jennaani akkuma namni kamuyyuu waa taftaaf jedheetiin waa fudhatu tolee jetteeni jidduun ijoolleen tuni fuula biyyaati way booda walitti aarraa jettee keessa deebite achirraan isiin dinnaan natti dhufan kaayirorraa dura haadha siif haadha faaxee akkana jedhe ishii jenne walumaa gala beeksisa nuu dalagaadha dubbiin sini galee ana haadha faaxeeti waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku hangizee san ergasii haadha faaxee natti himtee jarri dawwalaniit natti himanii jennaan jara kenna akkattu halkanii guyyaa nama fuuje namaa duratti uf dadhabne namni koomenti kana jala akkatti kadhattu garii kadhattu ilmoo kadhattu namaan jira namumaan fooloo godhaa jennee kadhachuu kana dadhabne hin danda'u tiktookii kakuma 850 qabu jira isinii kennaa jedheen qabrii qaban kuno baabaa nuraddiini mahammad nuurii nasri'ii asliin akkana nun hin jennaa jedhani kana miti yottani mo tiktoki kiyya xiqqaa kuma 260 qabu jira isinii kenna kana hunda maaliif nuti tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhee kadhattu namaan jiran gabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo godhanii birrii takka arganne jechuu wallaahi kunoo bira tarree tiktok illee didanii ka kuma 260 illee didanii kakuma 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhan eebba qabna akka faaxeen qimamii mana madaamiif maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheete akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jedhan jara kenna wallaahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu asi anaafati faaxee katakkaa yoo udaaniif shintifeetii seenne malee manaan bahin dirree xiyyaaraa deemne sa'a 4 dhabe jarana sa'aatii 4 yeroo jalqabaatiif namni argachuuf jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii 4 dhama abbo wallaahi laziim obsine bira tarree aksii seenee anjechu sigale akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe an konkolaatallee ofuun beeku konkolaatallee hin qabu miskiina baqataadha nama ollaa bira galunnatti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif anaaf mucaa hiriyaa kiyyallee gadhiisanii haadha faaxetiif haadha seenaatti dhayne viidiyoo dhufaa jira jenne dirree xiyyaaratii hojjenne faaxen mana madaam doktora argu maammadoo re'ee fi bakka sharikaa keessa haadha faaxee argu gadi jigee jechu gajjige dhufee jechu namni achi keessa deemee wallahi kiyaarin faafadha haati faaxee meeti asliin meeti sigalemi fokosiin namni achi walii qabamee waan san eebbisu jara kenna sigalemiti nuti mootu nama kana achi walii qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii kumatti 500 san fudhannee
guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa yaa ittiin dhugu buddeena jennee dhayidhee jechuun manaa baane isin haajaa takka malee eerpoortii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhayidhee jechuun eerpoortii biyya kana haajaa takka malee jechuun tikkeetii murree seennee sanitti sa'a afuridhaa ture achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu haati faaxetu sa'a san nama 3,000 foo irratti laayivii irra gaaf chaalenjii nu kennan osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laala an karaa deemaa jira karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti an kaaka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte soba yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii laala akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne hiriyyoota kiyya obboleessa kiyya ilma biyyaati asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuulan dhiqatin shaashii osoo hidhatin shaashii jallisaa gastira turte soboo jettan warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kennineefi chaalenjii dabarsinee kenne nuti homa arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine konkolaataan dhaabamne kun amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shanee jechuudha birrii gaafsanii jechuudha achirraa kaanee waan san argaa turtanii isiin sa'a 24 irra ta'aa turte angaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buuseen danda'u jedheeni bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhinaan jedhani anti yaa jalaa galee jechuu hayyee jedheeni viidiyoo 2-3 hojjedhe haati faaxetii fi baabaa nuraddiin jechuu isi baabaa nuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa haati faaxellee dabbaa uwwiti ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa sa'a 24 fooloo godha wal qabadha addaan bayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan maali jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kun 500 san argatuu fi Maamman Nuurillee ani ambaasaaddariidha jedhee achuma dhaqee waa nyaatee yoo argatellee waa argatu dhabuu san beeku. San qofaame abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessa waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eef miti. Dhayameetiin mana yaalaa dhaqee mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee andi isa uummattoo al xayyeqanyiif naan jedhe gizee nama ergatan qofa malee wanni nutti hafe maaltu jira. Anitti hidhame haadha faaxee kale itti dhukkube baaba Nuraddiin illacha itti cabe namichi konkolaataa itti gubate itti caccabe nuti yoo dalagaa wanti nutti hafe hin jiru kasbul halaal fuuraa kenna nyaanna jenneetiniin dubbiin garaa isin nyaatuu qaba jechuudha irra tarre guyyaan dhufe guyyaan beellamaa dhufe torbaan tokko eegee ani itti hime haadhuma faaxee tanatti hime abbo jaarsa keetirraa biriitti hin nufuudhe boru iftaan jedhe gaaf 13 jedhe gaaf 8 jedhe gaaf kaamolee jedhe beellama sadii sii dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heeruun muudiinatti qabataa jirti jedhee Maamman Nuurittiin Maamman Nuur achi dalagaa sodaate jedhee wannotti hime eenyu kaasii dhaqe kana Mubaarakitti hime Mubaarakii warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasritti hime tarree aan akka sanittuyyuu live ra game taphataa jiru shayxaani natti ka'ee uu jaree gurra lamaan qabadhee iyya birriinti yana galte amma ani maal isin jechuu barbaade haati faaxee guyyaa san live ra utee gaa birriinti yesun naa galtu abbaa manaa kiyyaati wanni inni balleesse ana balleesse namni waa irraa qabdan ana kafalaa ija ummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa ka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara kenna maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuudha lamaanuu anaaf tokko arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko ijoollee ollaatiin dhuga haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo ammana isiin beeku guyyaa san sababaa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walitti kaluu jirra malee lafaan walitti kaluu jirra malee yaadan fagoo anaaf haati faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa irra tarree sattartee mana ijoolleetitti wallahi guyyaa hoyi akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyyan jenne maalin inam anin saalfadhe gizee isii akkasii arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tana namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka
osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waan wayii osoo jalaa bade san hin laallanne nama kan abbaa manaa kiyyaati jettee dhaabatte silaa jechootuma isiin gaafa naaf inni walitti buunee hambirriitti yaqdhabeetiin gurra lamaan qabadhee isiin jette kaagasias mana boonaa kana faatti mana usmee kana faatti isiin jette laale silaa osoo yoo birri lakuma dhibba shan erguu baate namni looshiinumaa fi xuutuma yaa japaantii namaa bitee takka takka irraa bar dubartii seeraan tartu bada jiran maaluma rabbi isin godhe haftaamiin birrii qaba malee qalbiin qabuu santu dhugaa natti ta'e tana keessatti natti fakkaata sini galee haftaan birraa loonjii qalbii yelam jette amaarri waan sani malee osoo makka ayfoonii tana bitee gaafuma dheengadda mubaarak dhufu sapiraayiz godhee fiqirima sobaatu qabsiisee ofirra guyyaa dabarse silaa intalli kun gabbayee akkattiin iyyuu jechuu jaran isintu balleesse gorsaa gaariin qabu maammannuur gorsaa gaariin qabu warra achi dhaqeetiin ruuza ofitti naqu malee warri karaa sirrii isa gorsu hin jiru kana garaa nama nyaata irra tarre kaleessa gizee isiin dhufteetiniin yaa'ii eegaltu ani hin agarre osoo itti ol seenanii warrummaan Dubaay leenca sii kennee walakkaa kaasi jechuunii baatanii hagana dubbiin gadi dhooqu ufumaa ol seenanii leenca afur sii kennee walakkaa kaasiyanii intaloo miira keessa galchanii warra Dubaay fi namichaaf ufitti illee kaasanii haati faaxeenu arrabsitee jedhanii kalee guyyaa guutu nama isitti duulu malee nama isitti dubbatu malee nama isii dubbatu tokko laalee dhabee saalfadhee callisee garaana nyaattee dubbiin jechuun intaloon tun fuuraa ofii gaafatte yoo jiraatte kennuufi yoo hin jiraanne nuu dhiisi jechuuni kana keessatti jaarsummaa wanni gaafatan maaltu jira ormi miliyoona 3 miliyoona 4 miliyoona 7 egremantii walii mallatteesse ijoollee teennayyuu mallatteessisiisettiniin fudhataara haarawaan baane akkamitti birrii nama humnaan nama gaafatan wanni jedhamu hin jiru abdii hukumee gaafa kaan bar chaalenjiin xiqqoon qabdu naa kenne saayida moruu keessatti guuta jedhanii guute leenca kennuu dinnaan Itoophiyaatti birrii naa erge hiriyyaa waggaa dheerati yoo xiqqaate leenca 10 ol naa kennee beeka waggaa 5 kana keessa gaafa tiktokiin kun didu kabiraa banateen naa kenna biluu maalii kairu tokko hin jechu si galee miti sappoorti godhaa ture hin jenne kennaafi ture hin jenne tiktokiin kun dinnaan ati gaafa leenca si dinnaan ka iluutiin si didee ka nama biraa si didee Itoophiyaatti ergite si galee chaalenjiin xiqqoon qabdu dhiira waan dubbatteef waan uffatte saalaa jechu amma jaarsummaa guddaan barbaachisu dhiifamaaf kaan hin barbaachisu osoo guyyaa beellamaatirra taruu baate silaa lollin dhufu bala gaasni lafa bu'u maleen ajaa'iba intala kana osoo gaafuma duraa waan jedhanii kennaniif yookiin ofirraa amansiisanii isiin gabbaatee loltu jechuudha ofii balleessanii ka'anii dhiifama na gaafadhu jechuun roorroo biraati irra darbanii nama akkas goona akkasiisiif nama maal jechuullee roorroo biraati jechuudha homaa rakkoon qabu an akka kiyyatti dubbii haadha faaxee kana qabbaneessu yoo barbaadan yoo birratti isii gad darbitaniif yoo jiraattee kennitaniif yoo hin jiraanne yoo nurraa dhaabadhu jettaniin hin qabnu nuu dhiisi rakkoo keessa jirraa yoo jettaniin akkasittuu isin dhiifte dhugaa qabdaa nuu dhiisi jettaniin yoo dhiiftaniif dhiifama warri Dubaay guutuun gabbaa'ee gaafate haadha faaxee isin dhiifti wanni namni biraa kan namni biraa waadaa seene ka biraa 500,000 kafaluuf hin jiru yoo jiraatte immoo birri isin dhudda kaleessatti iyyituuf kana kennitaniifi bakka umara kon qabu birrima tana walin nu buuse dhiifama jettee jechuun isin barbaaddu zooroo birrima waan ta'eef waada walii galame waan ta'eef agreementii walii galame jira waan ta'eef waan sayyoo goote natti tola xiyyeeffannoon akkasaa ta'u haqa ofii gaafattee namni haqa ofii gaafanne jaannani rabbitu irratti haraamaa jetti sheekotiin isin gale dayyuusa haqa ofii gaafanne du'a sodaa hirriban dhabani maa yoo duute haqa ofii irratti duute rakkoon qabu kanuma jechuuf yedduu du'allee naman doorsisina hidhallee naman doorsisina yoo dandeettan haqa namaa ofirraa kafalaa yoo dadhabdan immoo hin qabnu nuu dhiisi jira anuu isinirraa qabaa dhaqee qabattoo itti baafadhee mana ol seenee isinirraa qabaa kanuma malee jaarsummaa biraa dheertuun barbaachisu waan dhaggeeffatte nagaatooma. An mataan kiyyaan ni dhaabadha. Hin qabu naa dhiisi haa jedhu dhiisaa. Akkas godhaa malee hedduu jaarsummaa biraan deemna haganuma keessa isin explain gochuu fi thank you so much. Asli fi hedduu ulfaadhu galata guddaa qabda galata mille wallahi hedduu ulfaadhu. Wallahi jaarsummaatti hin jirru asli fi haqiiquma rabbiititti jaarsummaatti hin jirru kun ganama mana usmeetitti aniif mabruuk seennee waan dubbannu achi dubbannee haqni isii akkamitti dhabuu dandeetti isiin haqa ofii akaan gaafatte malee dharaan hin gaafanne waan isaa isan gaafanne jenne achi keessa teenne
isiin naa dubbadhaa jetteeti miti. Isiillee narra dhaabadhaa lolaa jetteeti miti. Haqa kiyyallee naa dubbadhaa jetteeti illee miti. Wallaahi ka rabbiin kun narraa quba qabu achi keessa teennee lollee kaaneetiin mee gabbuunee gaafannuu jennaan usmeen deemaa gaafadhaa mee hayya kuunno. Haqqi isii akkamitti dhabamti jedhee usmeenuu hayyama nu godhee nan achirraa gadi buunee abbaa Abdallaatitti bilbillee abbaan Abdallaallee kootaa baga dhuftan jedhee nuunni jedhe. Ani gurbaa kana diimaa gurraacha isaan beeku. Guyyaa tokko bilbilaa wal dubbifnee iyyuu hin beeknu. Ammallee taanaan hayti isii lafa jirti lafa jirti. Akkamitti gaafanna waan jedhuuf gadi buune malee nu jaarsummaa teennee as koottu asiin baay'ee achiin baay'ee jechaa jaarsummaa taa'ullee barbaanneeti miti. Hayti isii ammallee lafa jirti lafa jirti. Hayti isii kennamuu qabdi kennamuu qabdi. Akkamitti kennamtiin ammootu wal dhaba isaa fi isii jidduutti deemaa jiru kanatti hin ta'uuti. Haqa qajeellootti lafa kaa'uu qaba kennuu qaba waan jedhu dubbanna jennee kaanee gabbuune. Isii sanirrattuu iyyuu isaanuu wal argine dubbanne isaanuu wal hin argine ka jedhuuf ammootu nu iyyuu dubbiin nu harkaa xiqqoo wal dhooftee jennaan mee abbaaf dallaa dhaqee nu taas gabbeesse haadha faatee hormaata itti goona fala itti goona jechaa waan tana jenne malee nu dubbii laallee ammallee jaarsummaa laallee argamtee dhabamtee boruun nuu qabi iftaanin nuu qabi waan jedhu kana kadhaa miti. Kan akkasii akka nuu hubatte.